Miiliyoonota Itoophiyaa keessaa tokko kan ta'e jabaa keenya. Namni hundi uffata iidaa manuma taa'ee onlaayinii akka bitatu taasise. Itti dhiyaadha. Osoo hojjetiin beekamuun musiibaadha. Saffisni adeemsa beekamtii beekumsa kee duuba deemuu qaba. Miiliyoonota Itoophiyaa keessaa tokko kan ta'e nama jabaa biyyi teenya qabdu musliimoonni akkaan itti haajamuun qabadhee dhufeem. Innis injinar Miftaa Jibriil jedhama. Intarpiriinaram, injinaram, ustaazam, nama biizinesaa Miftaa Jibriil jechuun maatii jabaa hooggansa beekan irraa dhalachuufi abbaa bifa bareedaadhaan sammuu ijoollee leenjisurraa dhalachuu isaatu nama jabaa har'aa kana isa taasise. Joorji Buushittiin xalayaasiif ergaa afaan Ingiliziin barreeffadhu kannaan je'een barumsaan na leenjisu. Abbaa koo abbaa ijoollummaadhaan doktor naan jedhee nawaamurraan dhaladhe. Xalayaa pirezidaantii Ameerikaadhaaf barreessinaan je'ee afaan Faranjiitiin yookiin afaan Ingiliziin barreessinaan jechuudhaan Ingilizeenyaa yookiin afaan warra Faranjii akkaan baruuf abbaa kiyyaatu sababa naaf ta'e jedhan. Anis abbaa kiyya dhaga'uudhaan xalayicha barreessee yeroon itti fidum abbaan kiyyaas nama Ingilish beeku fideem mucaan kiyya pirezidaantii Ameerikaaf xalayaa barreesseefii jira. Mee akka sirrii taate dhaggeeffadhaaf je'ee naaf dhaggeeffatan jedhan. Yeroo ahbaash dargaggoota leenjifteem aqiidaa badaa ummata fudhachiisuudhaaf ulamaa'ootaan falmitu abbaan kiyya dargaggoota ahbaashii sana ilaaleetiin aayidooloojii dargaggoota ahbaashii osoo hin taaneem cimina ijoollee sanii dinqisiifateem ulamaa'oota naannoo keenya bira dhaqeem dargaggeessa mucaa tokkoon qabaam akka mucaa ahbaash kana isinirraa dhoorkuudhaaf kitaaba kama haa bituuf jennaan waasixiyyaa bitiif jedhaniin ani ilmi sababa saniitiin jalqabeem quraana haffazuudhaan kitaabota ilmiitiis baradhe jaan santu jireenya koo jijjiireem. Kana malees chaalenjii baadiyyaam horii eeguu, sangaan qotuu, buna dhaabuu, dallaa ijaaruu, midhaan eeguu, roobaa fi aduudhaan qoramuu, horiif midhaan namaa yeroo nyaatu halangeedhaan reebamuu, hanga yeroo kutaa shaniitti kophee dhabuum, miilli kiyya doobbii fi waan hedduu dhandhamuum, miilli na baqaquu, horii yeroo badu mana namaatti dhiyeessuu, booda reebamuu, nama har'aa kana kan na taasise chaalenjiiwwan baadiyyaa dabalateeti jedhan. Chaalenjiin kun akkuma kaalkulasiin maatimaatiksii keessa sammuu namaa leenjisuum innis hooggansaaf si leenjisaas jaan. Nama hooggansa gootu yoo xiqqaate waggaa takkaaf iskoolarshipii baadiyyaatti erguu qabda jaan. Magaalaa bareedduudha garuu namni kamuu jireenya baadiyyaa qammasuu qaba jee nama na jedhan. Namni horii eegee fi hin eegiu wal qixaametiin ijoolleen magaalaa ijoolleen lafa finfinneedhaa fakkeenyaaf yoo ilaalleem umrii isaanii waggaa 18tiin akkuma ijoollee daa'imaatti qananii kunuunfamuu fi wacii maatii gaafachuudha jaalatan jaan. Hooggansi waan hunda waliin hoogganuu danda'u ambiyoota qofa kan jedhan ambiyoonni nu chaalenjii baadiyyaa qunnamanii jiran jedhan. Osoo waan tokko lafarratti hin beekamin qilleensa irra beekamnaan lafa ejjechuun si dhibam. Biizinasiin lafarratti yoo hin beekamin onlaayin gubbaa teessee eenyutu mastawaaqiyaa na hojjechiisa jettee eeguu qofa jedhan. Namoonni footoo si wajjiin ka'uu fadham yoo suuqii banachuu yaadde keessa dhaabbattee gurguruu qaanfattam hammaallachuu ni qaanfattam listiroo hojjechuu ni qaanfattam. Kanaaf lafarratti waa hojjechuun dirqama jedhan. Jireenya keessa wanti hin baradheef namni gaafa si mormu waa furiif si mormam takkommoo si tuffateetiin sun dandeettii hin qabdu jedheeti jedhan. Warri kun gaafaati jabaatti siif quudham takka ammoo balaatti galta je'ee siif rifateetiin fakkeenyaaf maatii fi namoota si jaallatu faadham warri kunis ni gammadu gaafaati cimtim. Takka ammoo odeeffannoo sobaa waa'ee keetirraa itti himaniitiin warri kunis gaafaati cimte si dinqisiifataniim warra isaanitti soba himeessan ni komatan jedhan. Takka ammoo inaaffaa fi hisdiidhaaf warra si mormuu jira jaan. Warri kun lakkumaati guddattuun itti dabalaa deemti hisdiin sun warri akkanaa kun baay'ee hamoodha jedhan. Injinar Miftaa waan ajaa'ibaa dubbatan dureessa feek ta'uun gaarii miti pirootokoolii eeggachuuf jecham kisaaraa keessa galuun osoo waa lafaa hin qabne makiinaa bitachuuf fiiguun lafa deemuun akka waan qaaniidhaatti ilaaluun kun jireenya namaatiif gaarii miti jaan. Sammuun hiyyeessaa
seenaa warra yaalee kufee dubbisuu fi odeessuudha jedhan kun immoo gufuu milkaa'inaatis jedhan seenaa warra yaalee cehee dubbisuutum karaa milkeetti nama geessa jedhan arjummaa yoo mujrima taates qabeenya namaaf bara keessa kan jedhan kan biraa hojii keessatti hojjetaa kee amanuu qabda jedhan shakkitee miidhamurra amantee miidhamuutu caala jedhan sababnis hojii keessatti nama waliin hojjettu yoo shakkite parsantaa 8 miidhamteeti parsantaa 20 qofa fayyadamta jedhan yoommoo nama wajjin hojjettu amante parsantaa 20 miidhamteeti 8 fayyadamta jedhan injinar Miftah yeroo maantanam abbaa dhaabbata qur'aanaa markata hifzii iqraatiifim abbaa Grand Valley Hospital abbaa Grand Valley Collegeum abbaa Grand Birrim dhaabbata halal marketingiitiin miiliyeenara Itiyoophiyaatiin jimmarraa haga yuunivarsiitii Haramaayam achiis hanga Finfinneettiin achi ammoo hanga Chaayinaattiin nama waan guddaa hojjeteedha. Injinar Miftah miidiyaalee hedduu kanneen gurguddaa ta'an biyya keenya keessatti OBN faanaa fi miidiyaalee hedduu dabalatee miidiyaaleen hedduun affeeraniiti jiru. Uffata iidaa dabalatee dawaalee faarmaasii hundam onlaayin gubbaan bitatee namuu manumatti dhufaafii jira. Ajaa'iba nama jechisiisam hojiin injinar Miftah Jibril. Zaad podcast dhaggeeffadhee kan isiniif qoodeedham yoo isinitti tole sheer godhaa.